Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa sagantaa keenya faayartii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qopheessee ka isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu na faanattira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa torban kanas sagantaa keenya faaya aartii har'aatiin sirboota afaan Oromoo ergaalee hedduu qaban sirboota cimdii wal jalaa qabamuudhaan sirbaman sirboota aadaa fi duudhaa uummata Oromoo isiniif filannee dhamaa fi dhaamsa isaa isin biraan geenna. Akkuma beekamu uummanni Oromoo saba guddaa fi aadaa hedduu qabu yoo ta'u afaan duudhaa seenaa fi sirboota gadaa qabu hundaayyuu afaan aartiitiin baree wal barsiifataa kanas ga'e yoo ta'u durii kaasee hanga har'aatti immoo wal harkaa fuudhuudhaan dhaloota irraa dhalootatti dabarsuun har'a kan ga'e gosoota aartii keessaa sirbaa aadaa Oromoo kutaalee Oromoon qabdu hunda keessattuu akkaataa ittiin sirbamuun ergaa fi dhaamsa isaa ittiin dabarfataa jiru. Isaan keessaa immoo tokko sirbaa cimdii kana. Sirboonni cimdiin sirbaman dhiiraa fi dubartiidhaa wal jalaa qabuun kan sirbamu yoo ta'u sirboonni cimdii kana sirboota kunniin sirboota yeroon irraan dabarree kan yeroo kamuu uummata biratti jaalatamuu fi iccitiin isaa guddaan uumaa ganamaa kan uummanni jaalatu walaloo fi yaadaloo uummataa keessatti makuudhaan kan hojjetamanidha. Kanuma sababeeffachuudhaan torban kana sirba cimdiin sirbame sirba bareedaa dhaloota haarawaan hojjetame sirba artisti Awwalee Ciroo yookaan Abdallaa kan artisti Haliimaa wajjin wal jalaa fuudhuudhaan sirban isiniif dhiyeessineetti jirra. Keessa hinaafini kottu as kottu ya bontu shani keessa hinaafini kottu as kottu ya bontu Abbaan kee daamina ibontu jira lamni beektu yokka hayyummaati eessatte dubbiin jalaan galtu. Abbaan kee daamina ibontu jira lamni beektu yokka gootummaati eessnanni dinaaf jilbeeffatu. Shanyi baaqar waa'ee hundeensaa. Ana finsi farsa way senan satu nu bonsa Artisti jabaa sagalee ajaa'ibaa qabu kun reef gara aartii Oromootti dhufaa kan jiru yoo ta'u sirba isaa caalaa sirboota weellistoota durii bareechee sirbuudhaan beekama. Sirba mataa isaa kanaanis
Shaggooyyeedhaan shaagodhaa maaf namitee jaalallikee halkanii fi guyyaa haa wal gargaarru kurfoon talaayyaa jechuun shaagodhaa jira. Maanamiidha yaani khelkaani guyyaa maanamiidha yaani khelkaani guyyaa haa wal gargaarru kurfoon talaayyaa haa wal gargaarru kurfoon talaayyaa. Keisa hina fini khoto sinega sabonto shani keisa you have to sabonto ti hopta weka beto ayatoli 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 abshiri ya jalali Atti dabaluun weellisaa qaxaleen kun sagalee kiloolee kanaan uffata aadaatiin faayamee viidiyoo kilippii qulqullina qabuun kan hojjete yoo ta'u fedhiin too yaalee mantiyyaa narraa mumullata jaalalti dur jirtii kitaaba dubbataa jechuun miidhagsee hojjetee jira. Fedhiin too yaalee mantiyyaa narraa mumullata jaalalti dur jirtii nanni kitaaba dubbata qofittiin si qaba ya kulle situna furmata way 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 situna furmata ogesantu kore ulule kubsade situ kala khiya fudunde nambade wagno hinnu fene bulanta ufabde mangudo Maanamiidha yaani khelkaani guyyaa maanamiidha yaani khelkaani guyyaa haa wal gargaarru kurfoon talaayyaa haa wal gargaarru kurfoon talaayyaa yaani keenaa miidhee ana halkanii guyyaa yaani keenaa miidhee ana halkanii guyyaa kaduftena lalle fontu foni na ya way 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 ha wal gargaarru kurfoon talaayyaa haa wal gargaarru kurfoon talaayyaa anis keet jalatoo atisiyyaa haa wal gargaarru kurfoon talaayyaa haa wal gargaarru kurfoon talaayyaa haa wal gargaarru kurfoon talaayyaa. Itti aansuudhaan sirbii cimdiin sirbamuu kan dhiiraa fi dubaraa wal jalaa qabuudhaan hojjetame sirba bareedaa yeroo dheeraa dura sirbame sirba aadaa Arsii weellistoota buuleeyyii ogummaa aartiitiin badhaadhaan weellisaa Adam Ahmadii fi weellistuu Waaritee Furiitiin sirbaman sirba bareedaa aadaa Arsii Tirrii fi Faaxumeedhaan hojjetame shaalli yoo roobee caamee waatiyyoo roobni dhaanee jedhuun sirba arraa fi onnee dhalootaa keessa jiru hojjetanii jiru. Service
Weellisaa Adam Ahmad weellisaa jabaa sagalee ajaa'ibaa qabuu fi nama ogummaa aartii keessatti gahee olaanaa qabu yoo ta'u sirboota aadaa irrattis xiyyeeffachuudhaan sirboota hedduu hojjetee jira. Akkasuma yeroo ammaa kana immoo daddaraaroo Oromiyaa keessatti abbaa seeraa ta'uudhaan dhaloota oomishuu irratti kan argamuu fi sirba aadaa yeroo dheeraa dura sirbame kanaanis waaritee furii waliin ta'uudhaan bareechanii walaloo fi yaadaloo uummata keessa jiruun miidhagsanii arraangaanii jiru. Itti aansuudhaan sirbi nuti sadaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirba bareedaa yeroo dheeraa dura sirbame sirba aadaa Jimmaa weellisaa Taajuddiin Ahmadii cimdiidhaan hojjetee isiniif filanneeti jirra.
Garana rifata Range bunatu dimata Gani behe atutu mulata Jimitito Zamzamato Asham salamata Jimitito Zamzamato Asham salamata Kadebu garana rifata Range bunatu dimata Gani behe atutu mulata Jimitito Zamzamato Asham salamata Jimitito Zamzamato Asham salamata Nafsani jalalti sini arumani tatapa tabiranani bahaya ko tala urbani masogalo yo fikabani ambarundo mi mandarini urtukani yo dandamani masoto ya fanu sifanusi gejema domi guma simalekani nashagani masoto ya fanu sifanusi gejema domi guma simalekani nashagani Welisa Tajuddin Ahmad welisa jabaa sirboota hedduu hojjete yoo ta'u yeroo dheeraa dura sirba bareedaa kanaan ka'ee deemuuf garaan na rifata jechuun qee warra mootii Masaraa Abbaa Jufaar nu daawwachiisa. Alana miskumis kambari Madina jalala muzawwari Alana duma Ledima jalalti sidama Alana karali musaka Alana daldaltu bayyata Alana misku jalalati Alana garan kofolata Alana kunchila liboro Alana lule darare Alana kuchuko sidabe Alana kuhi marade Alana bagarolado Alana betin tafendedu Alana badu bamado Alana grofin kapden betu Alana 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 Garana rifata range bunatu dimata Gani behe adutu mulata Jimitito Zamzamati Asham salamata Jimitito Zamzamati Asham salamata Kadebu garana rifata range bunatu dimata Gani behe adutu mulata Jimitito Zamzamati Asham salamata Jimitito Zamzamati Asham salamata Atti dabaluun weellisaa jabaan kun sirba bareedaa kana aadaa fi duudhaa ummata Oromoo Jimmaatiin miidhagsee kan hojjete yoo ta'u akkaataan uffata ummata sanaa fi akkasuma uumama lafa sana keessa jiru bunaa fi qabeenya biyyattiin qabdu hunda miidhagsuudhaan nu garsiisee jira. Ijebunaadin tugurani yaada keenya badee qalbini shakkee gibee gama barani Aradasi kamin taane hirmaata horiin gabaagala siitu michuu dawaa jaalala durbitini mantina wala ansidabee kamittaan bula maasoto yaafanusi fanusi durbee jimmaa doomi gummaa araada kootiif sinnaa fala maasoto yaafanusi fanusi durbee jimmaa doomi gummaa araada kootiif sinnaa fala Alana safa Rinna nabu malarrafa Alana safa Rinna nabu malarrafa Alana chima Alana chima dawati Alana sittima
Alanaalan sittimaa kophaatti Alanaalan sololii andaltee Alanaalan suuqaa jalatti Alanaalan gosoqna haa godhu Alanaalan morma kee jalatti Alanaalan agarollo yaasee Alanaalan jeffachiisa qarmi Alanaalan boruun sitti hasaasee Alanaalan si dhabsiisa qalbi Alanaalan saafaa irreenni man qabu maalan rafa Alanaalan Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa sagantaan keenya faayaartii torban kana asirratti goolabama torban sirboota biraatiin hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammata qopheessee ka isiniif dhiyeesse an Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kana fa wajjin turtii gaarii